Kuba qabdu kuban qabduuti. Maallaqa sana isa geessitan saahiba keefaa guuru jira. Suna suma jiraa gasilaan deemne yaasa. Maaliif hin galchinaaf ree? Maallaqa qaxar. Geenne waliin geenne jagas. Koree gaafadhu san koree jira ani keessa hin jiru. Koree gaafadhu. Kararra deemtanii nama gaafachuu jirtanii. Maaliif hin galchinaaf? Anaa nama gaafatu argite? No, gareeteessan gareeteeti. Maan galchina. Kalaas dhiisree waan san koree qaba sun koree gaafadhas jirtaa miti. Maaliif hin dhiisa? Maaliif hin dhiisa? Maaliif nan gaafatu koree gaafadhu sun koree qabdii bar. Haya maaliif maqaa isaatiin maallaqa guurtanii? Maaliif ammaan tana asirratti ni hijibeettanii heeyixa mucaarratti? Ayyuwaa tunkinoo gaafiidha. Tuni gaafiidha. Okay. Ati na dhagaartaami nama lafatti illee wal argine na dhagaartaami. Obsi. Na dhagaa eegasii deebisa. Niin fitadha kaa. Obsi kaa niin fitadha. Tokko maaliif maqaa isaatiin maallaqa guurtan hanga ammaa birrii sammaan galchinaa tokko. Lammaffarratti irra duurtanii girrigirii tana keessa maallaqa san dhawachuu deemtammoo maali lama sadaffaadha. Siifi aslii fi heedariis ummata kana dura ummata buqqee kana afaan qabu deemaa jettanii yoo kati dubbattan ta'e rakkoon qabu. Ummata buqqee kana afaan ajandaan isaa dhufee yoo jettan san hundi waliin itti dubbanna. Obboleessa kiyya birriin sii guuramee jira akka hawaasni kun qarqaaramuu dhaabboo jechuu ni dandeenya. Kasanirraa ta'e gurbaa akkas jiru fedhu namni ni isaa gubu fedhu ifiifi isaa gubatu. Akaawuntii asliirra gaadhagee ol baasisan maaliif guyyaa ijoolleen baasin kunoo waniin irraa qabu kanaa je ragaa fidate maaliif ati maasili deeggaruu jirta saahiba isaati maa guyyaanii fi akaawuntii san maallaqa miliyoona 16 itti iskrooshoot godhate san ilaa guyyaa meeqa akka ture ragaa wajji maan fidin maaliif akkana lafen nama jibbuun hay maali lafen nama jibbuun akkanatti isin qabdan tun maali tana naa deebisi. Duraan dursee mallaqa asii guuramaa jiru jette. Mallaqa asii guuramaa jira suni koree bifa isa qabatu qaba. San bifa san gaafatta biyya kana jirta. Lammaffaa. Maaliif ati keessitti maa? Afaan nama qabiin kaa gaafatteemi. Sirri deebisi. Barfirraa dhiibu jirta. Sirri deebisi jirta. Suni ani mallaqa ijaan argine koree warra qaxartu guuraa jira. Atis keessa jiraachuun malta. Garee wiisaan jiraachuun malta. Sakas jiraatte jiraachuu baatte illee. Namni tokko abaazerri qarshii maqaa abdiitiin guuruu jirtan. Maallaqa san inni quban qabu. Abbaan san akka isaa guuruuf jirtan quban qabu. Kadir. Namni Oromoon isin mari'attaniin hin jirtu. Kadir. Kasanii bifa adda ta'een san koree gaafata. Qaxar keessa jirta. Mallaqni guurame akkam ta'e maaf galchuu dhabde sarqoo abbaa murtii gaafata. Mamnuu biyya tana keessatti garee ijaaranii maallaqan guureechuun mamnuu isma yoo isin maallaqa san audiitii fiddanii asirra gad hin baafne rabbiin ija laal ankadiirii miti. Maallaqa san audiitii godhaa asitti Oromoo dura kaayaa abbaa dabarsaa. Maallaqa kararra nagaa batan. Ankararra nagaa batan. Maqaa sii deebisa. Caqasee san akkuma jette dhiifna caqase. Waan deebisaafi. Gaafate deebisaafi. Namni warri nama galchaa jirtan nama hin galchina. An xaaxaa kana dijaana walatti hin galchina. Ana galchan bar tanaa baaruu jira bar. Obboleessa qaqasitti maan. Kun koomentii barreessu. Maakuu kanamtichi qaqasitti maan. Sii mara sii deebisaa nama irraa dhaggeeffatte. Baalage namtichi naan hin diinan qattu. Oye, Abizar. Opsi, Abizar, opsi. Dubbadda Abu Salman. Takkanaa kennaa isinirraa bu'aa. Dubbadda Abu Salman. Mee jamaa ola. Ragaa viidiyoo dabalame qaban kajarri mana dhaqanii sadraayyaa kadhatan. Dhaqanii aboo gurbaan maraattu sun akkana maqaan nu balleessaa jira akka islaamatittuu maqaan nu bade wanni kun akkamii yoo dhugaa ta'e ba dippiloomaasii mangad inni ilaalleen karaa dippiloomaasiitiin qabna yooma dhugaayyuu ta'e yoo soba ta'e immootu an dhiifama gaafadhee birrii biraa guurrafan obboleessa kiyya zollomuun barbaadu kama dhugaa qabrii qabaan boru waan ta'u hin beekuan balaan kun balaa ibiddaati hin beekaan gubata zayitii nama mana ollaa wajjin gallu ka jaartiin gubdee wajjin rakkataa ture jira qaama nama beeku jira yaman sanaa kanatti jechuudha. So ani karantaane mucaa kana zollomee zollomuun barbaadu wallaahi
gizee amma akka jedhu kana asillee laalan isaa garaana nyaatti ibiddi zayti kun maal akka nama godhu waan beekuuf laalan isallee garaana nyaata ummanni gowwoomuun kunillee garaana nyaata rakkadheetuma dubbadhaan gizee rakkadheetuma dubbadha gara citteen habaatu etuma dubbataara hadhi isayyuu jedhee bar ummanni na dhiisuudillee koofiyamayyuu guruu na dhogginaan dubbadhe malee qubna garitti hin kaane amma dubbiin tasa kaate bara manumaa callisee geemii taphataaru gowwa abdiin keenya akkatti gubatee maarree ta'ee jara kanaanatti jara taragaagara biyyaa dhiisametti qomuchaan poostii godhatee peejii guddaa qaba jennaan abadan amma gajitu malee osoma amma gajitu malee bari jara na isin fayyaalummaa keessanii wannoo jettan malee birriin guurame guddaadha jedhanii jedhe meeqa himtu malee naan jedhan guddaadha yaalarraa hin hafaa jedhan achumaan inni dhufe nagalchii naan jedhe hin galche birrii meeqasii guuranii jennaan miliyoona 5 hanqatee jedhe eda mana baabatitti miliyoona 3 hanqatee jedhe viidiyoon biraan mootu kan miliyoona 4 hanqatee wal faallay 5 hanqate wal faallay jennaan amma abdii kiyyamee isteetimentii baasii fidisi gargaaraa jedheen si jaaladhaa maal jedhee haasaan na jarjarsee wannoo jedhee polotikaa dalagatee gabbuu barbaadee waan san irratti wal qabne ijoolleen jala karaa girri jennaan ani maal go'aa sobaa taaree jedhee booda mootu suuraa kiyya galabbatanii olii galiin deemee faaxeen binti islaam kun akka iyyuu waan hin barbaanneef jara na dhiyyiin aina kunoo birriin kunootiin illee abbaallee as jira jedhee agarsiise agarmaa yaa'ii bira waan hin barbaanneef namallee walitti waan hin barbaanne sanumaa fi alaa kun laalama akkam goona warri biyya jiru waan kana haa sirreessu yoo sirreessuu baate immoo ummata gowwoomsu mataa isaatu wanjala tarkaanfii biraatitti deemayyuu anuyyuu amma walitti afaan baanami yoo sirraa'uu baate ummata gowwoomsu wanjala waan ta'eef tarkaanfii biraatitti deema anuyyuu seeraan gaafatamuu qabaayyuu muslimummaan muslimiin akkuma jirutti ta'ee tarkaanfii seera fudhachuutti itti deemayyuu ani dhiisu haa ta'uu qabatti osoo an argu ummanni kiyya isinuu olamaa'onni kiyyaa gowwoomfamuu qabdan an haa qajeelu haa jalladhu isuu leelaa guddaa hino ani osoo jiru abboonni kiyya namni diin rabbii qomaa qabu gowwoomfamu wallaahi ittiin dhiisu ani feetan na jibbaa feetan na dhiisa altooman ani isinitti hin dhiisu takka nama sheekasitti illee bu'een beeku ragaan abaa asirratti nam tokko kanaafi karaa dippiloomaasiitiin deemaa fixa namni yaada qabdan immootu dubbadha warreen gamaa jiran ani sibiraa bu'a ka amma dubbii kana tun xumurini buu jedheen itti nu kenni ka amma Abu Zarrin jirani Haydariin jirani Ustaz Xaarin jirani amma itti kenni nurraa fudhatan hin buuna gadi maaliif asirra turus hojii wayii dhaabbatu jira dubbii kana sinirraa xumuru malee boodheeni maayikii banatan inshallah boritti dhufne da yoo nurraa fudhataniiti anis gamanumaan sinirraa deeme natti tola dubbii kana booddee situ fuudhe akkanaan hin jennee fi dubbii abdii geetaachuu deemi Haydari fi Ustaz Xaarin fudhatanii nutti hin kenninaati jara kana kenni doktor yara kam asli abdii geetaachuu abaadarri Haydar Ustaz Xaahir jeruma kanatti kenni yookaan ammoo abdii geetaachuu mataa godhiititti kenni abdii geetaachuu mataa isaatitti hin danda'a abdii geetaachuu as deemi sagaleen kee jiru Assalamu alaikum jira garuu ani waan akkanaan baadhu dubbadhaa fi ta'an yaaduma keessan dhaggeeffataara. Bakka Maaliifi amma eegaluutti fudhatuu qaban bara hawaasni waan kana dhugaa ta'uu beekaa jechuudha. Doktor takkatti carraan naa kenni ture mee waa darbadha. Kun bara argitanii ustaazonni waan kana fudhatu ceemmani bara. Waan kana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وأنا من كنا نقول يا مرا سؤال لا تكلمنا ملك عطا رفنا كيسوم ما كيسوم مسنا في تكلمنا دوران درسه وأنا كوني نبني حاجة كي يتبو اللي نجرو نبنا كي لا فابيت يا دكتور أنا كمالك قلبي أنا متى لا فبقى نرى فلات أتم جرا أنا كني تبيت هذا أبادر يزيدون ثاني دبّت أبادر ثاني سجله القاضي كان يرايه دبّت silkii kiyya duraan dursee waan kana namni haga kiyya itti dadhabellee hin jiru namni haga kiyya itti boo'ellee hin jiru namni haga kiyya viidiyoo waraabellee hin jiru viidiyoo argaa bootan enu bootan na dubbisi kaa dubbataara bakka bootan sana danu baata ka
Waan kana nu beeksisiidha moo birrii guuraa uummata boottan moo isatti boottan? Uffataa jiraayyuu mire. Eh. Waan kanarratti namni haqa kiyya dadhabeen jira jedhee yaadu hattan daqiiqaa suuraan isaa duratti baheerratti viidiyoo Raabiyaa Zala seentanii ilaaluu hin dandeenya akka inni feesbuuk irratti wanni jedhe irratti. Bifa kana ta'eefi duraan dursee itti nyaadha, itti dhugaa, feetan faarsee bulaanaan jedha, feetan akka feetan jedha. Wanni gurbaa kana biraan as bahe kijiban qabdu an kana waan itti beeke waan argeef takka jedha. Wallahi hallafee isinitti wanni isa biraan as bahe dubbii kijiban qabne. Kadheen gadda gaafa inni jawaariin hin fidanaan jettan nama 1,600 hin fidu jennaan hin fida isinii soomee jedha. Kanallee an takka shakkii irraan qabu. Maaliif waan inni dhugaa irratti du'uuf. Lammaffaa man ghashana falaysa minna. Namni nama sobe nurraa miti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yoo wanti kun dhugaa ta'e hin laalla. Abdii illeen kama ganamaa galgala nu waliin haasofnu. Nutuu bilbillee hin gaafanna. Ofiinuu duuti maa ofuutii jedhe. Ofiinuu wanni kun gadi baya. Ofiinuu wanni kun hin jira. Wanni nu duubat deebinu hin jiru. Ammaaf dubbii nu gabaabsa. Nuti dubbiin laalla yoo silkiin nu jalaa ka'e ani biyyan jiru silaa qaamaan bira dhaqa. Ammaaf biyyan jiru silkii hin dawwallaa. Kaawwantiin feekira ustaazaa miti yaran. Aishi dubbadha. Kaawwantiin feekidha. Min bilbilla hin laallaa walitti dhiyaanna waan kana keessaan laallaa sheexaahirii. Jiraatte waan ta'e dubbi maree kuusan isiniif takka nama du'aa taati masaajii dawii lafa magaalaa gammoojjii ho'iititti ijaaruudhaaf mallaqa bakka garagaraatti kadhataniiti baagimatti qabatanii dhaqaniiti suuqima ollaa masjiidaatti dhiyaattu ho'i salaatee dhufaa waan kana asnaa kaayyaniiti shaanta boorsamaan itti kennan adaa namichi boorsaa banee yoo laalu wanni calla. Qalbiin bira dabruu dadhabnaani san keessaa fuudhee bakka kaayu kaa'ee suuqii ufii ibidda kaa'ee beekta. In gube suuqii guutuu. Suuqii yoo gadi bahani masjiidaa yoo reebanillee suuqiin gubatte argaa jiran. Amma sheetichi kun suutuma duuba hafee mi'aan bana hidachaa. Hidachaani. Suuqii tana ani duratti waa as kaa'e. Suuqii tana waan an as kaa'e santu gube nama kana qabeenya kana hin kafalaa nama kana naa fidaa jedhe as fidan suuqiin tanteen gubanne situ gubee jedhe ummatuma duratti situ gube suuqii tee harka keetiin gubde suuqii tantee situ gubee amanii jedheen yoo kawaa maraasi hima akkamittan qabeenya kiyya guba qabeenya kiyya akkamit guba jedheetiin namichi hin lolee lollaan hambana dhagaadhe warii masaajidaaf deemuun as kaa'e wariin sun hin gubanne daaraa kana guutuu haadhaati saantibii sibiilaattu as keessallee jira ka hidhamee jiru saantibiin sun way gubatti hin gubattu saantibiin sun yoo as keessatti argamte suuqiin tun hin gubatte yookaan suuqiin hin gubanne wariin karabbiitti irraa fuudha namicha irraa fuudha jedhanii wariin akkuma jedhame namichi hin amane wariin hin gale suuqiin namichaan gubattee jechuudha. Anama waan biraan jedhu obboleessi keenya abdiini haga qalbiin hawaasa islaamaa cabde namuu ni beeka. Caba qalbii san irratti namni waan danda'u diqqaa guddaa waan qabu itti darbee har'a yoo ammootu wariin hagasi akkaawuntii keessa jiraatee inni kana mara osoo wariin kun akkana jiraa beeku. Gowwoomsa haganaa deemaa jiraate tokkoffaa innuu qalbii ummata islaamaa akkasi isa jaalatee san keessaa gubate takka jedha. Lammata wariin kunilleen barakaa wayiilleen qabu wanni akkas nama gowwoomsaan waan jedhan kun. Anamma akka dhaamsaatti obboleessa keenya abdii tokkoffaa rabbi si haa fayyisu madaa tantee rabbi si haa qurcu namuu kanuma du'aa isii godhu jira. Wanti kun dhugaa taanaan illee namni baasuu danda'u isuma jarana gabaabse dogoggoree jira nalleen hawaasa islaamaa hawaasa oromoo kan dhiifama gaafate dogoggoree jira wanni jiru kana dubbiin dhugaa kana
Lakki dubbiin kun dhara narra kaayanii. Aabliki akkaawuntii ay fidee asli kijiba maa kijibda jechuuni. Akkatti mataa nama dubbiin maa wannummaa ragaa nama biraa barbaadanii jiru. Baga rabbi si fayyises waliin argine. Amin kale ko asli yoom si qaqqabe statementiin kun ammoo si qaqqabe. Amma naa ergame akka ati gasirraa qabu. Baay'ee gaariidha ayyee yeroo tokko na ilaali. Eesh. Yeroo tokko na ilaala ayyee. Warra si wajjin gargaarsara ture hundatti share godhi birri yoo hanqatanii gurraa yoo bira tare si guddiseera. Yeroo tokko na eega yeroo tokko qofa na eega kun gidi baankii koodha. Nimbane update an godha ayee update taarala update ta'ee jira. Meeqan siin jedhee ka'e ammoo? Miliyoona 4 jette. Lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe. Ma statementiin guutuun akkanan ta'u haa. Meeqa argaarta asli? No ande. Miliyoona 5 kuma dhibbaa wayi argaara. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan gargaariin asli ko galatoom ulfaadha hawaasan jaallatta hawaasaaf falmite. Ani jechuun inni na beeku na beeka. No ande bareedaa akkuna dhaggeeffadhu asli isin qaba jaani. Si wajjinaa si hin beeku na garuu statementiin kun amma si ergame anillee amma si agarsiisaa jira. Takkaadhaan immoo qarshii 300 ol akkaawuntii ni baankiirraa dabarsuun hin danda'amu. Miliyoona 16 meeqa kan dabarse immoo hawaasi kun isa argeera, Mubaarikii isa argeera, Idarii isa argeera. Jazakallah Rabbi. Galee kabaye jira ka irraa galee baye namni jira kun oliitii wal galaati barkaan si garsiis. Gaariidha. Galee saba'uu ba'eessa galu rakkoon qabu. Galatoom. Salaamu alaikum warahmatullahi. Eeshi ati miliyoona 5 agarsiifte hayyee. Kun eessa akkamitti akkamtee kun yoo ka'ee nuti jira baran. Abdi. Akkaawuntii lama qabdaa? Abdiin deemuu qabdu bara. Abdi waan kana kilir ta'uutu gaariidha. Amma maqaan dhugaa dubbachuudhaaf si qofaa miti. Doktor Asliin si dura ana cafallaqaa ture. At least haga rabbi naa laafee sin hubachisee dhufe. Dhufuu qabda obboleessa kiyya Abdi Raggaasaadha. Dhaggeeffadhu Abdi. Abdi na dhagaye. Abdi keenya na dhagaye. Rabbi si haa fayyisu. Birrii walii galatti guurame. Feetu waakkata, feetu waakkachuu baatta. Wallahi kuno miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 fi saantiba 79 allaqee daqqaqee no kunooti akkamitti odiitii walii galaa fidii walii jettan immootu kunooti lakkeen ta'uu yoo jedhan immootu homa rakkoon hin jiru Gakata gooticha kenna itti xiqqaataa abbaan jedhamoo firrii dabaluu danda'a. Nuti uummata gowwoomsuu hin barbaadu. An uummata gowwoomsuu hin barbaadu. Dhimmi wanni asirratti uttaachisu. Doktor waa sitti bu'u. Obboleessa kooti ati hiriyaa koo bira darbitee hojjetiin turre. Inni ammaa kun tarii walitti si buusuudha. Si dursisiisuudha. Moo shuuriidha warra baankiiti mee ragaa gaxibe. Make sure. Wallahi make sure. Bakka. Kanuma sirraa mirkaneeffachuu malee. Akka walitti himu maaliif beektaa? Gurbaa kana tiyyi doktor qoy Haydar. Doktor gurbaa kana tiyyi waan hubachuu qabdu jira. Wanni jette sirrii taanaan dhuguma garuu duula wayiitu wajjin jira. Duultonni jibbaa namummaa qabanu. Yoo akka carraa ta'ee waan kana qindeessanii sis maanoo xussiisuudhaa jedhan jedhetanii make sure erga taate kalaas bakka kunoo dhufeera galchi. Asiin namura. Ani Haydar kun viidiyoo kaasee jala jira bar. Doktor Asli.
Ani Anta babaa inni waa'ee tokko kana tokko mucaa kana hordofuu jibbu jaratu doktora Telgeedhaan dhiisi mul'isin jechuu kan ture. Erga immoo namoota jibbantu jiru qaamuma fedhe keessa iyyuu tarii jaratu beekaa akkana godhe akka inni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fama laale obboloota kuwaasiin hubachaa jirtani aaruun barbaadu dubbachuun hin barbaadu nama achuutti dubbachuun hin barbaadu chaalenjii mataa koo keessa jira. Ijoollee qabdu yoo taatani ijoollee keessan isin qabeera. Kuma kudha jaannaa galee taaraani alhamdulillah hawaasa kootu na gargaare haa galatoomanii hawaasi bal'aan kun haa ulfaatu. Namni fayyaadhaan immoo qoosu madaa kana baadhee ofirratti waan anta baadhuuf hin qabu. Salphaadha akka ammaatti hojjedhee si erguu hin danda'a ediitiidhaan asiliin kun salphaadha. Kun maqaa kos waan asili kun yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaati na dhokkuba na dhaggeeffadhu. Qoy maal dhaggeeffadhu rabbi si haa fayyu xiqqoo na dhaggeeffadhu kaam. Maaloo bannaati asili kun dhugaa haaruun barbaadu. Filiis ilaali amma waan ati naa dhaqamtu asili bannaati. Dura na dhaggeeffadhu naannoo biraa addaani. Dhaggeeffadhu. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. No kama dhugaa dhaggeeffadhu. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. Waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keetira seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallaahi nama rabbiin lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaati birrii akkaawuntii keetira seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baaftee ati hin finnu taaneen immoo viidiyoo si dawwalee baasee si garsiisan. Dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin ala akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhoggadha. Ila dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Birriin gaafa gargaarsa keessa rabbi waan kana si galchirraa kaasee dubbachuu maan dandeenye sitti marraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee siin jala obboleessa kenna amanii fudhadhu naan qatee si gargaara akka rabbi si haa fayyisu. Shayyee alhamdulillah jedhee raamu ammallee bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafo mina gabbanyine maaltu natti si aarta obboleessoo. No, sitara njiro wallahi maafan sitara basa. Kana dhukuba minaamin atibalu ummata atbatti. Hai. Ummata batapati wari na rabsulle waan fidu takkan jiru rabbi malee naman sodaadhu obboleessa. La ina rabsina. Abdi. Please yeroo tokko na dhaggeeffadhu kaasuu. Wajjimee carraa walii yaa kennu mee yaayirana as gubbaa haasa'uun faayidaan qabu amma furmaata yoo kenne hoo. Yeroo tokko. Furmaanni sheekotii fidi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini. Abbaa feetan fidaa na sobsiisa obirriin kanan ta'in isin jiraa jira baran. Enee hiqqaxxaalu wallaahi jechuun islaamummaa keessaa isin ba'an yoo obirriin kun kanan ta'in deemaa fida. Maaliif nama hiqqaxxi fidi namni yaayidar sheekotii akka takka warra wajjin guuraa turtan birri. Nama hundan finna dhaggeeffadhu asli. Mi'uut godhadhu taa'ee Nama hundan finna laa. Heydar binti sheekota takka takkaan fidi. Hin fiddu taanan guutuu keessan isin saaxilan. Si jammar manni yaalaa qixxarraa qixxatti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi. Hai. Amma Nattoo namaa jala deemtanii zayitii ofii naqxanii uummata sobuu barbaaddanii. Abbaan fedhan dhagibba abbaan fedhan dhiisa. Sitti himan deemii fidi birrii kana hanqatu. Na dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Sina dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Amma warri as jirtan hundumti keessanii ustaaz Abu Mu'aaz ustaaz Farhaan ustaaz awwalitti illee shirka ustaaz dhugaanni mooti namni 14,000 kun hundi naan morma. Ani miliyoona 16 guuramee yoo hanqate jettan hin dabaltan yookaan immootu birriin guuramee hin gayaa isin jechuu jira bakka halleqe ko. Miliyoona 9 gaafatan tirfii miliyoona 7 jira sin jara maal abbaa kennaa rabsita konkaa wal sigarsiisaa jira kunoo isteetimentii baankii irraa baasee ija keetiin argaa jirtami hola barbaaddu kalee kee uf keessaa baasii kenniif abdii namni birriin kenni siin jedhe hin jiru birriin ati guurte miliyoona 5 miti siin jedhaa rabar enee yaalkutu yaallo 5 miliyoon adeellam 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ደማረስ ይያራ ከነቴቴ ማህይሚ lisan isi mimira keessaabay waan kana tolchina yoo balizakiya amma ustaaz sheekotitti ustaaz Farhaan ustaaz Awwal ustaaz Ibsa ustaaz Ennu ustaaz Xaahir Galato sayyaan faankota waan kana kallatti haa keenyu please amalli abdi raggaasaadha hin bahin gasti irraa balizakiya adabadhu ta'i raggatamu yoo ta'e wali raggatamu jirra haa teenyu haqa jiru haa dubbannu waan nu gaafatan haa himnu mallaqnu kun mallaqa ummataati miliyoona 5 haa ta'u qarshii tokkollee haa ta'u
mallaqni kun mallaqa hawaasa eegate hawaasni isaa barbaadetti Komentii gadhiisa. Abbaan barbaade deemee haa nyaatamu. Birruu eehu. Komentii fidna ijoollee. Deemaa fida. Sanii fi kunooti birriin. waan cufa Jakeetiin argaar. asli qoy waan kana kaasimi baalla waan Miliyoona kana 16 kuma 200 kuma 76 470 saantima 79 yoon ta'in kalee kiyya gurguradhee abdii yaachisaatiin jedha. Alleqe. Fida abbaa feetan. Sheeka abbaa feetanii fida. Hayyuu abbaa feetanii fida. Na sobsiisa birriin kun yoo kanan ta'in jedhee bara. Kanuma katiin jiraarru ko. Kana yoon taane ani isi kana yoon taane waan murtii isin natti furattan isinii fudha. Maal ta'e uummanni? Fida deema. Kanaa miti haa jedhu. Lakki miliyoona 5 inni akka kana haa jedhu fida deema. Minno zirfaan hunde yaadachuuti. Warra 120 wajjin deema uummata isaa maakaa. asli ijoollee xaahir galatu galchaame nama xaahir galatu ustaaz xaahir galatu yoo gaartaniif Meet ustaad. ustaad abaaboo erga yoo qabaattani Abalayaan. Ustaad xaahir galatu galcha. Warri sodaatanii asirra rafaa jirtan uummataa waliin bureetanii sodaatina viidiyoo banadha. Omaa rakkoo qabu lubbuun hedduun hin baatu. Namni karaa dhugaata irratti du'e shahiidedha ka jaannataatiin sodaatina jiran. Assalamu alaikum. Namni karaa dhugaata irratti du'e shahiidedha wallahi. Sodaatina hatti firu. Amma yoo na arrabsuu miti yoo na jeeftan ka jaannataatiya shahiidedha. Doctor Ambar waan dhagaye osoo hin taane waan ija kiyyaan argu irratti dubbadha. Akkuma feete yoo taate na harkaan baatu. Kan eegaa masmaamat bichaano yaallew chaans. Amma waan kanarratti kan eegaa masmaamat bichaano. Chaansin isin qabdan warri koreetii fi abdiin faantillee mittaara goona gar kan eegaa akka tasmaamma yoo barbaachisaa ta'e an akka mucaa Dubaay kan hin gaddaatanitti hin sobee 4G diinatti erganii jedhee uummata isin sirreessuu danda'a. Tasmaama. Tasmaama jechuun immoo waan wayii naa irraa qiji jechuu miti. Hin barbaadu waan akkasirraa. Carraan uffannaa doktara ofii keessan qofa haasawaa jirtanii. Hayyee galatooma doktarii maallayni maqsila meeqa jettan dhiifama hojii ni raanfadhu. Maallayni abdii raggaasatiif gargaarsa as baankii isaatirra seene eega gargaarsi eegalee baatii sadan kana lamaan kana seene waliigala miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 saantima 79. Arrabarra maarree buqqifadhe alsurree mataan baafadha akka adda afarbaa maallaqa kana amma nuti ilaa ammaan dhageenye jecha kana sirraa dhageenye maallayni kunus ilaa maallaqa guddaadha hanqanni nu guuramee jira nama jaartiin zaytii na itti shanii yaachisa mallaqichi fooqii lamaa uummanni ijaara. Anamma bitti islaamin as jalaa hattuu naan jettu tun. Dooktar nu ficcisiisi baalla hanqana galchitanii uummata kana galatooma namni jeen jiruumi tokkoffaa. Lammaffaa immoo tokkoffaan san namni bar hanqana harkannee nu galatooma nurraa hanqataatti nu idaallee ni jirti beektee gargaarsa keessa. Tokkoffaa sun hin jirtu yoo ta'e lammaffaa immoo wanti kun ragaa qabatamaa itti amanteetuma fiddee namni waliin guure hoo maaliif hin dhufne maaliif ibsa hin kennine. فإن شكرتم لأزيدنكم إجرابر أحمد برثينا ولتا فإن كفرتم إن عذابي لشديد وأنجي حديثا كان نتي ما تريد ما نقول تفتنا أنت إذن دعوان كذا نتي متن ما شاء الله إذن أنت نقوماتنا ما قال تفتنا إذن ما قال تفتنا ورشة كذا كفتني أذرا 6 مليون سبسبه thank you يجون إنجرو غرغار ثكيزة تنجرو أقام ummata guuramen beeku. Hai, awoo asli ati halee gizeenii fi ani baaboo gurbaa kana haa gargaarru TikTok irratti liivii walitti qabamnee gizeen jiru viidiyoo sana hunda agartee maa afaan qabattee ostaree. Kolfee bara maa kolfite bara hin jedhin. Baazaliin illee galchaa dhiifama jaallan kiyya. Baazaliin illee galchaa ustaaz Xaahir qaata gastii keessa jira jechuun jira. Namoota baay'ee gada waa ustaaz Xaahir galatu kana. Amma laa
jalqaba Abaazarin illee galcha Abaazar Ustaaz Abaazar kun amma jalqaba irratti ustaazonni kenna ijaaraan hambisa ustaaz Abaazarin galcha meeti nama kudhan godhi doktor nama kudhan godhi galchi Alifa ani jalaa bu'a nama kudhan godhi garuu dura maal buutare mubaarak faa sodaatte wannoo cufatte asli carra maakiin harkaa fudhate tokkoffaa tasgabaayaati wanni beekuu qabdan asli Itoophiyaa dhaqee statementiin baasne statementiin achii dhufe wanni nama aarsa dhugaa dubbachuu fi statementii an baase kana shakkii qabda ebitaa na shakkiin qabu qoy waan na fixachis yaada kiyya na fixachis hedduu nama aarsa warri sheekonni teenna laalladha dubbii kana garuu isinillee ni laallatu dhayxanii akka wanti isaa cheekin goone nama saalfachiisa wanni ni qulqullaa yoo walii galuu dinne mubaarak viidiyoo sirratti moo ambaasiraatti dawwalanii sodaatte taar mubaarak nama galfadda asli kuni kawana warri mootummaatu irraa haa ta'u qabu bareedini warri mootummaa keessan deega asli waa tokko walii galaa haa deemnu habibi baabaa galchi baabaa tannee wal jalaa baana qoya ka jala dhageeffadha tokkoffaa dabalee yoo kennitamuu Hamzaa gaara keessa miti Hamzaa gaara keessa miti Hamzaa na dubbatu inna gaama sagalee keenya doktor Hamzaa dubbadhu sana booddee ol baasi aha baabaan isa jirudha dhiifama guddaa baabaa Ustaaz Ali yoo dhugumaan miiliyoonni 16 guuramee dabalamuu barbaachise rakkoon qabu 16 guurameera nuuni jedhanu itti galla ina raffamne jara keenya dhiifama nu godhaati komentii irratti mulluc goote ijoolleen mulluc ana afaanii waan abaafte oltedha yoo guurameen Mubarak dhagee hin guurrageessiisa maalamatu olomottis itti fiida humni 16 kun yoo hin jiraanne hundi keessan warri asirra jirtan 16 san ittuma guuttan jechuu yoo humni 16 sun baankii irra jiraatin akkasi aboo yoo birriin kun miliyoona 16 ta'in namni tokko nan gargaarina an akka leekiyya gurguratee addisuu raggaasaa yaalchisa rabbi shahaadaa na haa balleessu kakadheen itti maara an amma koo gaafii takkaan qabaa dhaggeeffadha laala dura waa irratti walii galu yoo akkaawuntii addisuu maqaan isaa abdii raggaasa irratti erga gargaarsi eegale miliyoonni 16 kun hin galin rabbi shahaadaa na hongesu wallahi rabbi muslimummaa irraa na baasu an akka leetii gurgurateetiin gargaara namni tokko birita kan gargaarina nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiin an baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe ka mucaa obboleessa guurame malee ka Ameerikaa kana ustaaz eenyu ka garee shahaadaa kana ka hiriyaa kennaa kana abbaa manno doolaara abu mu'aazin faa bira jiru malee ka obboleessa bira jiru malee baankii isaa qofarra erga inni zayitiin irra naqeas miliyoonni 16 kumni 200 kumni 76 409 saantimni 79 yoo akkaawuntaan seenin anatu kaleetiyya baasee yaalchisa gargaarsa tokko isinirraan barbaada. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت كيسانو صدان اللي مرتو نقا جرتني جماعة. نقا الحمد لله. نقا استاذ. مالي يا بابي مال تجرا. أمبر با إنه رجعتو مال تو أدجرا جدي سينين. ورا كره شهادتي والقبل يثونا وربي يشتيرا علي با. Dokter Raja Bilal ini Abdi Raggasa jam Abdi Suragasa jaboda bak abenya wain tain refu makakas jete yamte. Ustaz ka wanno kana galche enum buse galche Abdi bisa si de bisa koy ka gare shahada amma badar ba idin arge gare shahada Ustaz awwal mo Ustaz Farhan amma badar ba billah alaikum yo ke saqabata. ايوه اصلي يودن ديس ابازرين اللي قالتي يوسم جتي كوري مقاوامي اتي استاذ طاهر وري كوري دي وجهي غرغر سوي نوفا
أستاذ قاسم هاتو أستاذ أول قاسم هاتو دكتور أسلي السلام عليكم. سيا وعليكم السلام. عليكم السلام. بكك يا نموت بروجا تشي نمبر أكون إن شاء الله. أيوه. بكك يا أستاذ سينا قايسين إرجع أستاذ أول ما أستاذ أنا إرجع في دي سدي أصلي أدي مدرك يوغل. بارك الله فيكم حياكم الله. جولنتو مال رجال ولا سينني قريش هذا جدو أنا لا تسلان نجي نمي أما يتديم تنربا براية. كوبلينكي كورا من بريتا. بابا أديمسا وان ناس الرسول عبد الجلال خنا وقت نهمتني. بابا في لا. هاي. استاذ علي قاري وانو ميسنتا وانو فريدا استاذ فرحان وانو هيدر يا ابادر اللي ابادر اللي بابا استاذ فرحان اللي قلت امو بابا أنا قدي وجلا هركيزا والقلا بركيزا باي هركيزا أيه أستاذ فرحان نوغاتش أيه ريدي جلا بو يتاكو داتا أستاذ فرحاني قريش هذا بابا نجسني يا قريش هذا جلا باقلش بابا شرياد ويتر جرتن أم دقا أبي نعم هيدر dhimmi kun dhimma garee shahaadaati wal qabatu yookaan sheekotidha wal qabatu miti isuma kan hawaasatti illee aslitti illee nuyi himaa dhimmi kun dhimma namni dhuunfaa dhibamee yennaan namuutu waan danda'u godhe kun akkanatti yoon surroofne maqaa kanaan sheekotiin akka tuqamtu illee hin barbaadu akka mataa kiyyattan garee shahaadaatiin illee waliin qabatu parsanaalii waa ta'edha kun kanaan asirreessa. Okay. Umara kon qabu fedhu garee shahaadaatiin waliin qabatin fedhu baabaa sheeriyaadii waliin qabatin fedhu siinuu waliin qabatin fedhu obboleessisaatinuu waliin qabatin amma mucaan maal jedhaara mucaan aqawwaxaara feesbuuka kanarratti tokkoffaa nuti akka ummata islaamatitti anaga wallaala kiyyaa tokkotti galte tokko wal sattaruu uf sattaruu danda'uu qabu akkaataan galteen sun itti galte waan miidiyaa irraa hafarsanii miti isinirra beekee miti iyya keessa irraa na hambisa namni kun jihaada irratti hin madoof lola biyyaati irratti hin madoof haadaa faamilii lola mana keessatti diinni waan biraatitti hiikkata jennee nuti usaa turre anamma dubbii heydar kuni umraa haa deemuu reefillee waa inni asin jirreef daffareettini waan biraa jiree umraa haa deemuu baarakallaahu fiikum ziyaaraa haa deemuun beekuu su'uudii kana taa'ee viidiyoo hojjete heydari kiyya reefsi zollame dhiifama yoo ijaazaa bu'ellee jedhe dhiifama bo waan amma jarroottiin dubbiin ulfaata afoo hin adillaahi muslima kun muslim jettanii sinuu umraa deeme natti fakkaata su'uudii kana viidiyoo waraabe hawaasni kiyya muslimaa sa'aa 24 keessatti birrii miliyoona 7 haa ta'u 8 haa ta'u obboleessa keenya abdii raggaasatti guurtanii ulfaadhaa galatooma ammallee gargaarsa keessan nu feesisaa jedhe. Tolee jenna shergoon yeroo jalqabaati kun har'a fool adii natti ergate dubbiin galtee dhufnaan ijoolleen ta'e fooloo natti ergattu. Ana akkamiin liqinna ilaalti ijoolleen ta'e tartiisa xiqqoo 200,000 ol fooloo qabdi jechuudha. Faaxee mana madaamii kanneen malee. Amma kun amma aksetti wal godhe naaf inni waliin feenu yaada kenna gargara. Tolee jedhee sheer godhee dhageeffanna. Yoo xiqqoo turu viidiyoon sun hin ka'e guyyaa lammataa maaltu ta'e barbiriin hankalee isiniin jedhe waa dadha malee ooma takkaayyuu hin galle jedhe heydar. Amma gaafiin han qabu heydar irra. Tokkoffaa maaliif birriin miliyoona 8 nu ga'e galatoomaa jettee kaaftee waa dadha jette. Lama birriin guurame meeqa isin hanqata. Kanuma qofa deebisee heydar sirraa akka qabu. Yalla heydar. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jalqabaa gaafa biyya Sacuudii deemu naannoo miliyoona 5 fi cinaa miliyoona 6 dhiyaatu akkaawuntii irra galee ture. Maaliif jennaan abdiin harkaan bilbila tuquu hin danda'u abdiin uf hin beeku
kutaa ICU ture waan ta'eef bilbilli isaa haga gaafa umraa deemuutti ana bira ture. Bilbilli Abdi Raggaataadha. So argaa ture meeseejii